السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسول داتو كنا كم جتن بقى جراتين شابو جارنا مالك ولي سنده أكو فيديو درات رأيك ترى مسجنا هجا ما سجنتهم كمالك كتير نم تقول تنوني مه يسنون دو بكتاكت سلامة تجافرنا كونس جويا براتي فيديو برات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرا كومنت جرا نوبر رئيسا سجنتان كنا كتفوف جرا مالي تفوف يوك جتن تاته دراتي فايو ورا برانك دريني ترى برفايو كوفا مسيسنون دراتو نمون هجم تكش عال تجارتني سافلان كم كم هجيتي هجم تكش عال تجارتن كنجرو gaafachuuf mallaqa olii qabaa caaltuu deebisna jennaan namuuyyuu hamileen ni kennina mallaqa olii ni qabnaa ni deebisna jedhani galatooma hundaafuu caaltuullee mallaqa isin dhabne kan ittiin deebituu hin dhabne isin hunduu akkuma nu kennitanii yaannaa galatooma isin jenna kan itti aansu immoo amma viidiyoon ammaa kan itti fufu immoo maali yoo kan jettan taate mee namoota hagamta akkatu akka hajjiin jaartii isaa ta biraa ta'e isin hin beekne yoo kan namni beekanii jirtan namoonni dhiyootan waliin nu makamtan immoo osoo inni utuu hin eegalin dura jaartiin isaa ta duraanii Dubaay akka jirtu eenyu beekame eenyu beeka jaartii hajjii akkanuma dhugaadhaa daawwattoota keenya guyyaa biraa isiniif qopheessa isima sanuu as isinii baasa jaartii hajjii akka inni qabu raayil beektaa raayil beeti waan nu wajji turteef laa ni beeti kabiraa eenyu beekaa isinoo ati beektaa ati beektaa ati beektaa ati beektaa maqaa ati dhageette okay ammee amma nama tolchee beeku isin gaafadhaa nama tolchee beeku garuu amaariffaan beekanii Sumaya Haji mistu ini ada cedera mistu. Ini aja. Ada. Anjir sudah tadi bilang sana kan? Lala, London sudah masuk kan? London. Kau belum? London. Lala. Dubai. 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 Ayo. Dubai. Ala kumpulan ini akan lo. Lah isi barang nama tak film biar. Ifa gorufi. Ajira keduran Dubai. Sama yang di tim teh? Dubai. Sana itu betul. Ayo. Sana itu beti Dubai jirti. Isin betu isin hare. Kombolcha nare. At bet beti. Betan isin undu. Mustafa ni betan bet. Aywa. Bet. Illa Yasin ni bet. Yasin ni bet. Abdullah tolche bekayu. Abdullah tolche beka. Ka abate itfusse farmesa. Ana mi. Im beta si. Akkasi orda daatota kenna. Kanafu me betani miram. Dubbin dhugamaan inni duraan jaartii qabaa jaartii isaa ta duraan immoo eessa jirti Dubaay jirti. Hordoftoonni kennallee immoo yoo kana amanin taate guyyaa biraa kan isiniif qopheessa jechuun viidiyoo isin eegattee achi na waraabde viidiyoo achumaan dhugarraa isin marsee isiniif qopheessa. Faayoo kanaafuu yoo atis inni sitti mee ture kanaan tura hajji sitti mee? Laa natti ni mne ndageenya ammaan tanaan sirraa dhagoo jira. Dubaay irraa akka jaartii qabu. Laa ndageenya yaani. As waggaa meeqa hojii tura? Maaltiin beekaan hin dhageenye? Isii biyya gaggeesseeti waan isin achi Dubaay kottee inni asuma biraa. Caaltuu Fuudhaa meeqaa inni fuudhaa caaltuu dhala. Caaltuu jaartii saniin beetiin beetu rabba beeku. Kalaas inni jaarsuma dhalaa ta'ee jira akkana taanaan. Jaarsuma dhalaati ka'e. Silaa ka'ee nuti arga. Kanaafuu warra daawwattoota kennaa Dubaay jirti. Kanaafuu mee namni hajjiif gammaddan jaartiin isaa ta Dubaay jirtu sun hajjii kiyyaa dhalaa taan fuutaa taan gadhiistaa taan fuutaa taan gadhiistaa kanarra anumaa duraanii ta wal baranne si wayyaati gara kiyyaas kootu jettee viizaa argite. Gara kiyyaas kootu jettee viizaa argite. Kun maal jechuudha? Maal jechuu? Akkamitti? Hajji jetteen ni fuutaa gadhiista ni fuutaa ni ergite taan. Kanarra achi Yaman keessatti taani taan fuudhaa gadhiisurra Dubaay kootu jettee. Dubaay kootu. Wayi. Tafuudha jilata nama isa keessatti Dubaay deema Dubanni. Tafa facaate deemte. Tabrallee moo tayyirtu guyyaa biraa isin himna. Amma tapha Dubaay himna. Ala osoo faayoon hin jedhin Saidoo kan keeti dubbiin kootu. Laala ati fixiti. Walumaatti qabnaa dubbii. Kabajamtoota afurtoota keenyaa hajjiin dhoossaadhaan. Dhoossaa jechaan isin dhoosse malee caaltuu fi isii waan beektu natti fakkaata yoo itti meeraa ta'e jira yoo itti meen jiraanne isii irraa kan dhageenyu ta'a. Hin beektu isin. Jaartii Dubaay qaba. Isii samtuu biyyiti sun siin taane hojii maleellee biyya kana keessa yeroo dheeraa ta'ettee waan jirtuuf Dubaay na bira koottu. Jaarsa kiyya qulqulluu taataa hojiilleen hojjettu manaa gadsin baasu jettee innillee eeyyame akkasitti Dubaay irraa sapiraayizii kana yookaan haflaa kana godhanii fi jaartii hajjii tan Dubaay jirtu hamilee kennaa yeroo takkamee. Kennitee dhabaatte kennitee dhabaa maaliif hin kenne? Maan kenne? Hamilee moo? Maal dhiiste deemte jaarsa si akka tolii gaddaa gaddeebi'u isi godhe jaartii duraatti. Isiin boqoo badiin qabdutti bikaati. Isiin qofti Kumaa geessaa inni akkuma ati beeksisanitti. Kunoo Isu waatte dura jabeessitee qabde kana naggaadee dhalaan ta'u hajjiin isi balleesse.
Kanaaf surprise Dubai irraa ajiin dhiyeenya kana keessa Dubai deemuuf deema. Kanaaf haflaa kanallee mallaqa isiitiin goonee fi kana jechaadha. Kanaaf immoo wanni akkanatti godhaa wanni isiin jettee faayollee dhossee akka hin dhufne faayollee dhaga'uu qabdi. Ana Dubai akka jirullee beekuu qabdi jettee kabajaaf jaalala faayoo qabdu agarsiisuuf waan kana gootechaadha. Kanaaf faayoo kabajaaf jaalala obboleettiin tantee yookaan masaanuun ta'e Dubai jirtu goote kana akka nagaa nurraa fudhatu kabajaan si gaafata. Isin numaata mana nyaachisuu deemte baasee qabdii. Jechuun maal jireenya kiyya jaarsa kiyya jettee. Maatiilee manuma nyaachisuu jirta. Wala nyaachisaa. Ani isitu ajaa'iba natti indala hedduusi manumatti si nyaachisaa namni. Dhagee ammaan tana ani sillee hin dhageenye isillee hin beeku isillee hin dhageenye. Qubaas hin qabu. Yaani ta duraati moo ta boodaati isin. Rabbi haa beeku tajidduu ta'uu mala. Tajidduu ta'uu dhoofte. Ta duraanii nuti aga beenu nu beena. Tan beena illee qabu. Laata hin beekne laata duraatiin hin beekna. Ni beekne daa hedduu beekna. Tajidduuti tun. Tajidduu ta'e. Tajidduuti. Ta duraati eenyure. Ta dura. Maal goota duraa tajidduuti. Qoyan ka jau inni oomisha dhalaati isa biratti oomishamamoo maal idilee sana fuudhee akkam godhu jira. Isima gaafadhu isinumaa jaalatan jedhime. Laasan amma dhageeffadhu qaba. Amma kun sa'aatii wanni kun hin ta'a wanni kun hin ta'u utuu miti. Akkas surprise Dubai irraa godhamee fira jaarsi kan kee Dubai deemuuf dhageeffadhu qaba. Jaarsi kan kee Dubai deemuuf deema. Sillee ni fudhata sihii kee osoo hin ta'in sillee fudhatee Dubai deemuuf deema baga maddisiin jechuudha. Na fuudhee isa nageessa na fuudhee mana. Dura ofii dhageeffadhu ofii Dubai deema. Yeroo isiin eeyyamte atis wajjin ka deemtu ta'a jechaadha. Hundaafuu baga maddi. Egaa isiin eeyyamte booda. Eegaa dirqama qaba. La. Anta nan taqabbal. Osoo caaltuun Dubai waamtee ta'e. Irra wayya. Caaltuun yoo yaamte irra wayya. Yaani leesh. Caaltu waan beektuuf sawwaan isin hin beekneef wayita hajjiin asii keechi deeme waan isin raawwattu isin kana irraanfachiiftullee waan hin beekneef ammoo caaltuun silaa xiqqoo gara laafti waan beektaami. Kanaaf akkas jette maayisi. Maleekaan beekna duraa jinni beekan namaa wayyaa jette Oromoon karaa kaanuma beeku sadii wayyaa. Siintaanisi? Laa dhugamatti dhageeffadhu qaba. Obboleettiin teennaa jaartiin hajjii tan Dubaay jirtu surprise kana onni gooteef mucayyoon tunis faayoon sii mararteetti. Faayoon dhagahuu qabdi hajjiinis dhufuu waan dirqama ta'eef inni yoo tana sittuu himee hin jiru. Inni yoo garuu waraqaa waa hunda xumuree jira. Kanaaf gammachuu kana irraa fudhatamuun fudhatu. Dubbii dhiira. La hin fudhadhu. Fudhatu? Saayidoo diddeerti. Maan fudhadhu? Annan ilaalatu mallan illee sirratti ergame waan ta'eef kaameraa kenna. Inni yoo achiif neema fudhataa hin kutaa inni irra. Ana maaltu na ga'e kalaas? Isiin diddee jirti. Isiin obboleetti tiyanaa gammachiisaa faayoon dhoksinaa jettee mire? Faayoo laali. Faayoo. Wanni haflaa kana qopheessinee sitti simuuf barbaanneef kun amma kabajaa keetiif malee hajjii qofa waamnee islaatti himne inni qaata kutee iyyuu Dubaay jira amma isaa kana. Inni Dubaay ta'a. Amma isaanii beektaa mire bakkuma ati ciisutti kootii siifanii tokko itti dhufa jedhee. Akkam jette? Yaani namni wanti meeshuma ta'eetii haa. Meeshuma ta'eetii haa. Iyyite manatti. Jetti abba maal taate? Kootitu balbala gubbaa jira. Kootii qofa balbala argite. Angkoti kunillee shaggaadha. Kanaa ol si faana jira jechuudha. Kan kophee siif fannisiin inuma si baase. Ani wallahi akkaan jiran beekan akkanatti yaani namni meeshaa dhagaa isa biratti akkana taate. Isa biratti atummaa anuyyuu yeroo itti seentu gaafii siif qaban. Kalas short brief godhi. Inni fudhatamuun fudhatu. Hin fudhadhu. Hin fudhattu? Mee isin kabajamtoota fudhattoota keenyaa jaalallee hajjii yookaan jaartii hajjii Dubaay irraa haflaa kana yookaan surprise kana hajjiidhaa goote mee maaltu isin eega daqiiqaa takka uummata gaafadhu. Uumishi uummata gaafannaa. Gaafadhu wayii isin jedhe. Fudhatu kalas Raahil marra gaafadhu. Xiqqa xiqqee. Raahil maal jette? Gaafannaa Sekendii takka muraasa. Faayyoon yaa Diduun isii maal si fakkaata? ani diduu ishii baay'een gadda. Ishiin beektu. Kanaaf diduun isii sirrii miti jecha. sirrii miti surprise godhameef kana. Diduun isii maal si fakkaata? Sirrii miti. Fudhachuu qabdi. Atoo diduun isii maal si fakkaata? Maan maal beeka shiidha wasanii. Laala diddee kun obboleettii xiyyaa faayoo agarsiisaatii hajjii Dubaay naaf fidaa jettee isiin ammoo surprise kanaan fudhadhu didee irratti maal jette? Diduun qabdu maa rakkoon qabu. Abbas nama dhiphisu. Lama fuudhuu adii jecha. Adiidhaa furuu maa rakkoon qabu. Bareeda.
Jaar warri waan kana dubba kabajamtoota kan booda sirrii irra deemu. Atoo maali? Diduun isii sirrii moo sirrii miti? Sirrii miti? Sirrii miti diduun isii duraan heerumtee beektee jaarsa namaa itti heerumte waan ta'eef waan kana dhufuudhi ganaa yoo baay'ee fuudhellee duraan fuudhee yoo deebitellee taqabbaluu qabdi daruuri. Maal jedha? Diduun isii sirrii moo Sirrii miti. Diduun isii sirrii moo sirrii miti? Sirrii miti. Diduun isii sirrii moo sirrii miti? Sirrii miti duraan osoo akka jaartii meeqa fuudhachiin osoo beektuuti irratti heerumte waan ta'eef dirqama fudhachuu qabdi. Embi ማለቱ ትክክል ነው ትክክል አይደለችም? ሳሚ የምኑ የሀጂ ሚስት ከዱባይ ሀጂን ጠራች። እሷ ደግሞ አይቀበልም ብሏለች። አዎ እውነቷን ነው። እሷ ልክ ነች። በቃ እሷ ምንድናት? ትክክል Haati manaa Haajii ishiin akka beektu godhu ishee kabajaa guddaa qabdiif. Kanaaf fudhachuu qabdi. Hamilee kennaaf himee yeroo takka. Hamilee kennaaf. Daa dhugamu. Atoo maali? Ani walla faayoo deeggar. Sirriidha. Jidduun ishii sirrii. Ani hayyamu qabdiin jaa. Hayyamu qabdeette. Hamilee kennaaf yeroo takka. Maali? Hayyamuun dirqama isiiti. Ishiin gidduus inni waan hin dhiisneef. Baga diddee. Baga diddee? Atoo? Baga diddee jedhama. Ammallee bara Diduu isii sirrii miti. Maal dhiirti gartee afur fuutee mi? Aywa. Qeebaluun siidhaa dirqama ta'a. Dirqama. Baga diddee. Jed. Inni tokkuma qabatee maan ta'e nyamaa daldalaa dhibba. Sirrii miti. Diduun isaa sirrii miti. Dura gaafii maali? Isaan lameen wal mari'atanii waliin galan. Hamis yaa wal mari'atan isaan lama. Awal ta'an yaa wal galanii jechuudha. Kalaas siyaada uummataa fudhannee deebinee jira kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya hedduutu jira. Sapiraayizii bifa kanaan Dubaa irraa hajjiidhaaf godhame obboleettiin teenna faayoon jaartii hajjii diddee jirti. Kan kana godheef obboleettii teenna jaartii hajjii tan Dubaa jirtu. Viidiyoon kun waan isin dheeratuuf viidiyoo kana asitti dhaabsifnee faayoo biraa kaafnee waan jiru uummataa wajjin waa waliin mari'achuuf deemnutu jira jechaadhaan gadhuma sagantaa keenyaa nu hordofaan affeerraa kennaa viidiyoo kana asirra dhaabnee viidiyoo itti aanuutu irratti walitti arginu.